egaa ammoo tokko siniif immoo dhufee akkuma asirratti argaa jirtanii dubartii kana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko miidhamte jechuudha. Ashamaa qabuun hordoftoota kabajamtoota saanan YouTubees kan jalatti argamtanii jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii faa baay'eetu jechaa. Egaa akkuma argaa jirtan abbaa warraatii haadha manaa Saawudiitti wal fuudhanii yeroo ammaa kana garuu wal fuudhanii akkuma jaalalli jiru jibbis jira mitiire akkaatti tumee dabaddabee jim godhee badee jedhan. Beektanii namni ijoolleen keenya gaafa biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuuf osoo biyya ishee ta'ee yookaan waraqata qabaachuu dhiisuu dandeessi yookiin immoo akkaatuma mana yaalaa sana irratti deemtoo hin qabdu. Garuu dubartii duratti waan akkana kun kan hojjetamu yeroo baay'ee hin baay'ata. Yaa ta'u malee namoonni ijoolleen biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuu akkuma jaalalli jiru jibbillee jira, akkuma qabeenyi jiru iyyummaan irree ni jirti jechuudha. Qabuun isin jira, argachuun isin jira. Yaa ta'u malee wantoonni kan bareedu biyya ofii keessatti isinii galee kanaaf immoo biyya ormaa keessatti wal loluu dhiisa ta'u dhugaa dubbachuuf waliifachuudhaaf iyyuu hin taatu biyya ormaa isinii galee maaliif jennaani biyya ormaatii namatti obsituu hin qabdu, namatti mattuu hin qabdu. Jalqabuma garuu nama san laallattanii amma sanii hin beekan haa ta'u malee nama san laaltanii namni kun nama qornaa ta'u namni kun yaaduma nama yeroo ammaa kanatti waan akkanaatiif baay'ata beektanii waan akkanaa kun sirriitti baay'ataa jira. Maaliif jennaan bakka dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee abbaa warraatii fi haadha warraatii biyya ormaa keessatti xiqqooma bakka afaan wal eegu. Namni dhugaa wal jaala tokko umurii dhugaa dubbachuu fi umurii guutuu jaalalaan waliin dabarsa. Garuu namoonni miidiyaa irraan wal baranii keessattuu walitti dhufan kuni gaafa dhaqanii wal bira ga'aniin booda khalaas jaalalli isaanii achuma irratti dhumata. Garuu warri jaalala dhugaa waliif qabu yoomiyyuu taanan afaanillee waliin eeguu jechallee waa hundumaallee waliif danda'a jechuudha isinii galee. Garuu kan ammaa akkuma yeroo san qilleensa walitti dhufe qilleensumaan addaan ba'a jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Biyya ormaa keessatti nama isinii ta'utti dhiiqaa malee nama isinii ta'u hin taanetti ni hiikina. Akkuma argaa jirtan micayyoon dhugaa itti of ajjeeste tun abbaa jaalallee qabdii biyyuma isheetii nama biyya ishee jaalatte yeroo fidattee asitti wacii baay'eetu jira. Biyya Dubaay kana fiduuf birrii meeqatu ofii ishee fi ayiidii hin qabne isa fidde. Ilaala qalbiin dubartii xiqqoodha. Isinii galee lama taaneetu hojjennee ofii jirra jetteetis garuu yeroo tokko hin taane inni milkoofneenii isa fiddee inni ergaas ga'e walitti jijjiiramanii wal lolanii akkuma jaalalli jibbis jira ilaala. Kanaaf kana keessatti yaada qabeenya keessan hin balleessinaa. Dhiiraaf jettanii dhugaa dubbachuuf ammaa dubartiin yeroo baay'ee dhiiraaf jecha aarsaa isheen hin kaffalle hin jiru. Garuu gaafa milkaa'uu diddee lubbuma ofirratti tarkaanfii fudhatte jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo waan asin gorsu keessaa waan akkanaa kana sirriitti xiyyeeffadha. Odoo namni sun nama akkamii osoo hin ta'in biyya ormaa fiddanii wayii keessan birrii keessan amma mijattiin tun aayidii hin qabdu garuu birrii miliyoona meeqa akka itti kennitee akka Itoophiyaatti ilaala. Odoo aayidii ishee hojjisiifattee suuqii tokko banattee teessee sammuu ishee tasgabbeessite
aarsaa isaallee aarsaa isheen kaffaltee hedduudha jechuudha. Hin milkoomne garuu kan nama milkeessu immoo Waaqa. Bakka hundumattuyyuu laphee Waaqayyo ittiin galateeffattu, laphee ittiin Waaqa beektu, yeroo dargaggummaa kee Waaqayyoon yaadadhu kan jedhu hin jira. Kanaaf dargaggummaan waan nama goone hin qabdu. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa waan kanarraa. Isheen kun amma ilaala. Isheen takkas immoo yeruma fiddee ofii isheetiif asiiditti naqxe, ofii isheetiif balaa guddaa ofirraan geesse jechuudha. Isinii galee waan akkana dhagahuun baay'ee tokko miidiyaarraa nama baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf sammuu nama bana. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo ani ammas osoo waan isiniin jedhu dursaa of jaaladhaa. Dhugaa dubbachuuf dura bakka ofiif kennaa. Dubartoonni keessattuu dubartoonni jechuudha bakka ofiif kenna. Bakka ofiif hin kennitu hin taananii of dagattan taananii akkanatti lubbuun keenyallee lubbuun keessanillee akkanatti darbaa jechuudha. Of mararfadhaa dura. Jalqaba gaafa of jaalattan nama biraatillee jaalattu. Of jibbitanii nama biraa jaalachuu hin taatu. Isinii galee osoo ofii keetiif bakka laadhu, ofii keetiif bakka qabaadhu dura jalqaba irratti jechuudha. Isinii galee ofii keetii of jaalatte beektanii dhugaa dubbachuu mucayyoon tun amma ofii bira dabarsitee nama san jaallatte oduu ofii ishiitiif faayidiin qabaatiin nama biraa birrii baastee birrii miidhagama baastee fiduun baay'ee ulfaataadha. Aarsaa isheen hin kaffallee hin jiru Rabbi lubbuu ishee amaaru. Kanaaf shamarran keenya keessattuu dubartoonni sirriitti xankaarra dubartii jabduu ta'aa. Dhugaa dubbachuuf dubartii jabduu nama obsa qabu addunyaa kanarratti qormaata addunyaa kana kan daruu danda'u nama obsa qabu. Nama yeroo hunda obsaa ta'etu mo'achuu danda'a. Jireenya biyya lafaa jechuudha. Inni obsitu taanaan waanuma xiqqoo laftaarta taanaan waanuma xiqqoo laftaan adda adda taanaan inni walitti dhufee gaafa walitti baay'atee fuulii ta'e lubbuma keetii irratti miidhaa fida. Kanaafiyyuu bakka ofiif qabaadhaa, bakka ofiif laadhaa, ofiin mari'adhaa. Sammuu keenya gaafa mari'annee dhugaa dubbachuuf amma waanuma tokko hojjechuudhaaf hojii tokko namaan mari'achuu osoo hin taane hojii keetiin gaafa mari'atte irra aktiivii qabda. Namni akkana godhe sunis afaan biraa kunis afaan biraatti dubbata. Ofii keetiin gaafa mari'atte garuu xankaaraa taataa, jabduu taataa, haala hojii si'iin bartaa ofii keetii wanti ati ofii keetiin deemte jechuudha. Sii gadi. Kanaafiyyuu ofii bakka qabaadhaa yeroo hundaa of gadi ofiin cabsinaa. Dhugaa dubbachuuf dubartoonni tokko gaafa dubartoota tokko seenaa isaanii dhageessan isin jabeessa. Dubartiin takka Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf Abbabachi isheen jedhamtu wayii jira. Waa takka homaa hin qabdu turte. Homaa hin qabdu ofii isheetiin mari'atte gaafa beektanii miidiyaa kanarratti dhuftee dubbattu dhageetan baay'ee tokko na jaabsifadhe. Sammuu isheetiin ofii kiyyaan ofiin mari'adhe jette. Suusanyaa turte birrii qabachuu dadhabdee biyya Kanaadaa turte. Biyya Kanaadaa sanii suusanyaa taatee birrii miliyoona meeqa fittee isaan booda gara Itoophiyaatti deebite. Yeroo deebitu kana maal gochuun qaba, hojii akkamii hojjechuun qaba jedheen ofii kiyyaan mari'adhe jette. Akka suusii kanas dhiisummoo Waaqan kadhachaa ture jette. Na isheen maal taate ijoollee hiyyeessa daandiirraa walitti qabdee guddisaa turte. Birrii liqeeffattee jechuudha. Gaafa birrii liqeeffattee ijoollee san guddisaa turtu. Ijoolleen sun gurguddataa dhufee beeksistee Ameerikaadhaa akkanatti ijoollee ammanaa tan guddisaa jira jette. Har'a namni sun beektu abbaa warraa malee dhugaa dubbachuuf nama beekamtu akkam seetan nama miliyoonaa qabu haadha qabeenyaa taatee jechuudha.
Isinii galee waan xiqqoo irraa guddachuun hin danda'ama. Gaafa sammuu keetiin ofii mari'atte namaan osoo hin taane jechuudha. Kanaaf isin jedhu obboloota koo keessattuu ijoolleen dubartoonni sammuu keessan mari'adhaa malee waan mari'attan kamiyyuu namaan osoo hin taane sammuun keessan gaafa waan sin ajaju hojjettu. Isinii galee akkasii waan akkasii jira. Waan akkana hodha keessanii baqataan kaarraa seetu hin taatu. Dubartii jabduu taatu jechuudha. Gadoo laaffisoo osoo hin taane gara fuulduraatti deemuu qaba. Tattaafachuu qaba waan tokko baqa onneedhaan aktiiviidhaan hojjechuu qabda jechuu waan tokko. Akkasii har'aaf nu gahaa asuma irratti viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa.